Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo bakka jirtanitti bakka isin deemtanitti isin wajjin haa ta'u akkasumas immoo baga guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa har'aa kanaan isin ga'e amiin baga hunda keenya nuuni ittiin nu ga'e. Akkasumas immoo kan baranaan nu ga'e kan guyyaa har'aa kanaan nu ga'e waaqayyoo waaqa uumaa keenyaa ulfinni galanni isaa hin badini. Akkasuma baga bara haaraa muufaa keessaa baatanii bara haarawaa geessanii amiin hundi keenyayyuu baga guyyaa kana geenye kan guyyaa kanaan nama ga'uyyuu waaqayyo tokkicha bichaadha. Waaqayyo keenya galanni ulfinni isaa hin badini ammallee waaqa keenya galanni isaa haa ta'u. Akkasumas namoonni baay'een bara muufaa keessatti osoo bara haarawaa geenye osoo jedhanuu hawwanuyyuu nu bira hafanii lubbuu isaaniitiin boqotanii kan nu bira hafantu jira. Nu immoo waaqayyo isaan keessaa nu jaalatee nu filatee umurii teenya gabaabduu irratti umurii nuuf dabalee sa'aatii kanaan kan nu ga'e waaqayyo keenya kan galatoome kan ulfaate haa ta'u. Ammas immoo akkanumatti immoo nama waggaa dhufuun waliin geenyu waaqayyo nu haa taasisu. Akkuma bara 2016 kana finne immoo 17 finne nama bara 2018 geenyu waaqayyo nu haa taasisu. Kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis bakka jirtanitti bakka deemtanitti waaqayyo sidaa eegu waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Waan hundumaaf iyyuu kan sa'aatii kanaan nama ga'us waaqayyo tokkicha. Waaqayyo keenya hunduma keenyayyuu biyya keenyas biyya nagaa biyya jaalalaa biyya gammachuu nuuf godhee nama egeree nama hoggaa har'aa nu haa jechisiisu. Kan egereen nama ga'us waaqayyo immoo nama egereetti illee nu haa jechisiisu. Nama boruutis nama ji'a boruutis akkasuma nama guyyaa ayyaana sangeenyiyyuu guyyaa ayyaana sangeenyus waaqayyo nu haa taasisu sinin jechuu jaaladha. Hunduma keenya wajjin nu waaqayyo haa ta'u. Waaqayyo biyya keenyattis nagaan deebisee nu haa galchuu. Gadda biyya keenya keessa jiru kanallee waaqayyo biyya keenya keessaa nuuf haa balleessu. Biyyi keenya biyyatti nagaatti argattu. Biyyi keenya biyyi jaalalatti argattu waaqayyo nu haa taasisu. Akka baanetti biyya hambaa keessatti nu hambisini waaqayyo nagaan gammachuudhaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Alaa mana keenya maatii waatii keenya kan ijoollee qabnu ijoollee keenya waaqayyo nuuf haa eegu. Kan immoo gallee ijoollee godhachuuf hawwinus immoo waaqayyo ijoollee keenya nuuf haa eegu. Bara kanas bara jaalalaa bara gammachuu bara addaa bara Itoophiyaan keenyatti bilisoomtee biyyi keenya nagaatti argattee gaddi kun nurraa badee gammachuutti deebi'anii waaqayyo nu haa taasisu. Kana hundaayyuu immoo waaqayyotu beeka. Waaqayyo akkanumatti tiksee nu baasee nu bobbaasee mana keenyatti nagaan gammachuudhaan nu deebisee nu haa galchuu sinin jechuu jaaladha. Akkasuma kan galuufis karaarra jirtan waaqayyo nagaan maatii keessan biraan ijoollee keessan biraas sinaa ga'u. Tan immoo biyya arabaa tan dhufa jettanii hawwitanis immoo waaqayyo nagaan biyya bakka hawwitan san geessanii nama hojii keessan hojjetattanii daa'ima keessanitti biyya keessanitti deebisanii galtan waaqayyo sin haa taasisu. Hunduma keenya fiifiyyuu waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo tokkicha qabna eegaa keenya tiksee keenya inni ammallee akkanumatti bakka jirrutti bakka deemnutti inni waaqayyo nu haa eegu. Akka badii keenya akka balleessaa keenya akka cubbuu keenya akka haxaatii keenya nutti hin ilaalin waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Abbaan dhiifama nuuf haa godhu sinin jechuu jaaladha. Ani kana waan biraallee sinin jechuufi miti baga bara haarawaan isin ga'e hunda keessanuyyuu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu baga bara haarawaa bara 2017 kana baga sinin ga'e amiin baga hunda keenya nutti nu ga'e. Redateen barakatiin abboota keenya biyya keenya hunduma keenyarra oolee haa bulu sinin jechuu jaaladha. Baga sinin ga'e amiin baga hunda keenya nutti nu ga'e. Ayyaanni immoo kan jaalalaa kan gammachuu kan dassitaa
nuufis biyya keenyaafis maatii keenyaafis nuuf haa ta'u. Dammoo shanan qaamii sana keessaa fidnee nama guyyaa ayyaana waggaa san geenyus Waaqayyo nu haa taasisu isiniin jechuu jaaladha. Ayyaanni kan jaalalaa kan gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jedha maatii Waaqayyo. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Bakka jirtanitti Waaqayyo isin haa eegu. Gufuu isin hin dhayin, hamaa isin hin argin, jaalala malee gaddi isinitti hin dhufin, gammachuu malee wanta hamaan isin hin argini. Bara nagaa, bara gammachuu, bara jaalalaa hunda keenyaaf iyyuu haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Nagaan naa turaa isiniin jedha.